Waxabajii 23 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu sibuu neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Baay'inni namoota vaayirasii Eboolaatiin qabamanii 1,000 guuteera jedha abbaan taayitichaa. Abbootiin taayitaa tatamsa'ina dhibee Eboolaa baha Koongootti ka'een namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 1,003 ga'u kanneen keessaa namoonni 254 ibsan. Kanneen namoota dhukkubsatanii wajjin walitti dhufeenya qabanii fi dhibee sanaaf saaxilamuu malan jedhaman hordofuun ammallee gufuu guddaa ta'e itti fufeeras jedhame. Ministeerri fayyaa Koongoo dilbata darbe akka beeksisetti waraanni naannoo Iturii irratti xiyyeeffatee fi erga caamsaa 15 ibsamee kaasee waliigala namoonni dhibee kanarraa dandamataniiru jedhe. Dhukkubsattoonni 365 hospitaala keessaa fi adda baafamanii tajaajila yaalaa argachaa jirus jedhameera. Weerarri dhibee vaayirasii Eboolaa gosa addaa Bundii Bugiyoo sanaan dhufe qaappoo qorsa yaalaa akkasumas talaalli kan hin qabne yoo ta'u baatii jalqabaa keessa weerara isaa hammaataa ta'ee galmaa'eera. Aangaa'otni mootummaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii ammallee hin beekamne erga jedhanii booda kana caalaa baay'achuu akka danda'uu fi carraan weerarichi garmalee hammaachuurraa ga'u itti fufuus gara fuulduraatti kan eegamudha jechuun akeekkachiisaa jiru. Ministeerichi dabalee akka ibsetti namoota dhukkubsattoota wajjin walitti dhufeenya qaban hordofuun abbootii taayitaa naannootiif dhimma dursa kennamuufii qabu yoo ta'u haga ammaatti dandeettiin hordoffii isaanii 55% qofa irratti daanga'ee argama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraanni Maayinaamaar ji'oota 6 lammiilee nagaa 700 ol fixeera jedhe. Waraanni Maayinaamaar wayitaa filannoo biyyattii ji'oota 6 keessatti ajjeechaa lammiilee nagaa 700 raawwatameef itti gaafatamaa akka ta'e dhaabbatni mootummoota gamtoomanii beeksise. Gabaasni hagayyaa haga amajjiitti ba'e akka mirkaneessutti yoo xiqqaate namoonni 702 ajjeefamanii jiru. Kanneen keessaa 224 dubartoota 153 immoo daa'immanii jedheera. Yeroon gabaasa kana ji'oota 6 yeroo waraanni biyyattii kan waggaa 5 dura fonqolcha mootummaan raawwate biyyattiitti adeemsa filannoo beeksisee ture. Filannichi sababa mormitoonni jajjaboon keessaa moggeeffamaniif tapha ture jedhameera. Gabaasichi deeggarsi dhaabbilee idil addunyaa gadi bu'uun gaaga'ama lammiilee kitilaan lakkaa'amaniif hammeessuu akeekkachiisa. Waraanni Maayinaamaar bara 2021 biyyattiitti fonqolcha mootummaa geggeessaa ture. Kunis biyyattiitti wal waraansa hordofsiiseen kumaatamaan lubbuu yoo galaafatu kitiloota immoo qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Kutaaleen biyyattii garri caalu garee hidhattoota mootummaa mormaniin dhuunfatamanii jiru. Gabaasni waajjira mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka agarsiisutti haleellaawwan qilleensaa raawwataman mancaatii fi hammeenyaawwan dalagamaniif sababoota ijoo ta'uu agarsiisu. Kutaaleen bulchiinsa Sagaang jedhamu kutaa sababa waraanni hacuuccaa jajjabaa raawwatuuf lammiilee nagaatiif daraan hamaa ta'ee jedhameera. Naannoo sanatti hawwan 60 fi daa'imman 30 dabalatee namoonni 191 ajjeefamaniiru jedha gabaasichi. Onkoloolessa 23 haleellaa namoota mana barnootaa Chuangyu jedhamu kan kutaa bulchiinsa Sagaang keessatti argamu fuulduratti walitti qabaman irratti raawwatameen daa'imman 23 kan ajjeefaman yoo ta'u 60 ol kan ta'an madaa'aniiru. Wayitaa haleellaan sun raawwatametti namoonni sagantaa yaadannoo dungoo qabsiisuu irra turan yaadannoodhuma waayitii rooba Buddhist Lent jedhamutti yaadatan. Sagantaa sanarratti hidhamtoonni akka hiikaman dirqama waraanaaf nama qacaruu mormuu fi filannoo waraanni diduu fa'aa mormuuf ture jedha gabaasichi. Muddee keessa xiyyaarri waraanaa Saayang Tabayin keessatti kan argamu mana shaayii haleelee ture. Mana shaayii sanatti namoonni kubbaa daawwachuuf walitti qabamanii turanii jedha. Haleellaa sanaan yoo xiqqaate namoonni 19 kan ajjeefaman yoo ta'u 20 kanneen ta'an ammoo madaa'u. Gabaasni UN sarbama uummata Rohingya irratti raawwates ni eera. Uummanni sun waraana harkaaniin dirqama waraanaaf guuramaa ajjeefamaa fi hidhamaa sarbamni koorniyaa irratti raawwatamaa ture. Akka waan hammeenya daangaa malee waraanaan irratti hin raawwatamini uummanni Rohingyaa kun yeroo ammaa uummata addunyaatiin dagatamee jedhu ganaa mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turk. Hammeenyi waraanaa isaan irratti raawwatamuuf deeggarsi hawaasaa biyya keessaa garaagaraatiin godhamu irraa kan hafe tumsi isaaniif godhamu hin jiru jedhu. Waraanni Maayinaamaar aangoo kan dhuunfate waggaa 5 dura mootummaa karaa dimokiraatawaa aangoo qabate irratti fonqolcha raawwateen booda hooggantuun biyyattii badhaasa noobeelii argatte Aung San Suu Kyi erga fonqolchee booda manatti hidhe. Waggaa 2 darbanitti loltoonni injifannoo baay'ee mul'isaa turan garuu fagoo hin deemne. Dirqama waraana biyyaalessaa fi haleellaa diroonii dabaleen waraanni biyyattii kutaa hedduutti jala dhaabbate. Eebila jeneraalli fonqolcha mootummaa Min Aung Hlaing pirezidaantii ta'e. Filannoon raawwatamee waan hundaa balleesse. Paartileen cichooman kutaalee biyyattii garaagaraa keessa sababa wal waraansii jiruuf hin hirmaanne. Paarlaamaan kanneen waraanaaf amanamoo ta'aniin guutameera. Waraanni biyyattii teessoo paarlaamaa 20 mormitootaaf kenne. Paartii waraanaa USDP jedhamu ofii 80 dhuunfate.